kanatti yaadu artistii Rammee Walqaa wajjin bashannana. Jirtu hasawa akka walirra tokkoon xiqqoosii ja'a guraan keessaa sochii afran qallootu Oromummaa baraaree daafudha. Sochii afran qallootu Oromummaa baraare Oromummaa faffacaatee buufaate qallee dhiiga dhangalaasanii lafee itti cabsanii isaan warri Oromummaa deebisee ijaaree akkuma beekamu sabiinsi Oromoo walloodhaan jalqabee Shawaa fi Aanolee ituus keessa bahee calii calaqqoo irratti gootawwan achiin murroof tahee Jimmaa fi Wallagga Gujii fi Boorana haaluma wal fakkaatuun carraan isaan gahee kutaan 11 hundi weeraramee cunqurfamaa tahee sabni koo gaafa san akka callee cittee addaan faffaca'ee gadi galoo tahee Oromummaa mulqamee lafaa fi namanne maqaa jijjiiramee maqaa diinni isaanii baasee fi yaamuu dirqamee jira. Gadaan duraa cabee baroota dheeraadhaaf dhabee biyya baasaa waan isin ajaa'ibsiisu baroota san keessa Oromoo ta'uu yakka afaan Oromoo dubbachuun nama ajaa'ibsiisa. Cunqursaan hammaattee dugdantii dheerattus ifaan ifuun oolle eeggatee guyyaa isaa hayyootaan Oromoo kan didan cunqursaan finciluu jalqaban dirree dhawaa keessaa waldee ijaarratan jaarmaya hawaasaa maqaa waldee sanii Afrikaan ta'uu seenaan nu yaadachiisa. Har'a guyyaa hundeeffamaa sochii afran qalloo jalqaba ganamaa gaafa hundeeffamu hayyoon isaa tokkuma. Oromummaaf quuqamaa, Oromoof dhimmamaa, tokkummaan dammeessan Oromoo hunduma ofirraa bulchuudhaaf harkoota gabrummaa akkasitti qabsiisan qaanqee bilisummaa. Sochii isaaniitu Oromoo dammeessee Soomaaliyaa irraas reediyoo tamsaasee dhaaba hangafticha ABO gurmeessa. Gootowwan muraasa yoo maqaa isinii ibsee jaarraa abbaa gadaa kan ABO hundeesse Elemoo Qilxuudhaa kan dura dhufaase Maammatu Marqaatii kan alaabaa tolche Bakrii Samaloo fi Sheekh Mahammad Rashaad faadha warri qubee afaan Oromoo Laatiin irraa eebbisee akka afaan keenyaaf tolutti qindeesse. Hayyoota afran qalloo kan guyyaa kaleessaa xiqqoo maqaa dhawamee hangafoota keessaa. Xiqqoo maqaa dhawaa hangafoota keessaa gooticha ati teesse Haataa Abubakar Muusaa hayyuu hiriyaan qabne abbaa walaloo Fuusaa Usmaa'il Mahammad Adam Abdii Qophee Ayyuub Abubakarii harka 50 shubbisaa waan isaan kalee hojjetaniif hanga irraa calaqqisa. Muuziqaa ammayyaati sagalee dammasanii Ali Birraatu Alagaasa Ali Shabbo ammoo miisni walbisa gitaara qirqirsee taabitoo fa'aa waliin namoota hedduudhaan muuziqaa qindeessa. Makkiyaa Abdullaahi fi Mahammad Qophee Hoomaa fi keessaa hambisa. Hojiin isaan hojjetan baay'ee dinqisiisa. Namoota jajjaboo kanneen maqaan dhawiin hedduudhaatu jira. Yeroo naaf hin geessite naaf hin jarjara akkasiin naa beekaa na hambisaa ijarraa. Osoo dubbiin kiyya hin xumurre dura waan ijoo jira. Warreen du'aan galan addunyaa kanarraa jannata hawwiidhaaf rahmata rabbiirraa kanneen lubbuun jiran umriidhaan nu tura Rammee
biyya Masrii magaalaa Kaayiroorraa walaloo haasa'u fakkaattotan akkanatti itti godha. كل ما عندنا من الشام أنفس الأنتار ساتس قاعد ربي مالك شتيمة إلى المغارب شكرا
Ulfata galatoma bagai tishirike biya kunde ifama secia fratalo